obboleettiin teenya akkana jettaa yaa ta'uu ani yeroo biyyarraa dhufu kiiloo 50 itti hamboobaan kiiloo 50 itti hamboobaa kana ka kiiloo inni kiiloo 50 ani kiiloo 50 isa ol fuudheen yookaan maal jedhen jette ani kiiloo 50 inni kiiloo 50 isa ol na fuudhamoo anatu isa ol fuudhaa jetten jechuudha akkasi dubartiin gobaziin akkasi ofirraa deebistee jechuu orma madhumaa isii nyaachuuf qophaa'e akkasi ofirraa deebistee jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya jirra jirtu fayyaa qabdu isiniin jedha bakka jiraattanii amantii fi kutaana su'as danqoonnee bakka jiraattanii obboleeyyuu kiyya maaliif jennaan ergaa ijoollee shamaraatiif asumaan ta'a jedheetiini waa'ee obboleetti kennaa kanaan qabadhee dhufee jechuudha dhugaa dubbachuu fi maaliif jennaan afaan ollaalle jedhe namni hedduun afaan ofirraan deebisnu maaliif ofirraa deebisna jedhe akkasiin miidhamaa jechuudha. Haga miidhamni isaanii madhumaan isaanii dacha'u takkatti jechuudha. Obboleettiin teenya hayaat baay'ee natti tole dhugaa dubbachuu fi gizee biyyarraa dhufu qal'inarraa ani kiiloo 50 jette qal'inarraa jechuudha garuu kiiloo 50 itti booda hamboobaa kana ka fuudhi namaan jette haramni ormi wayii si hilaare ormi sin hiluu bar booda hayaata orontuni akkas jetteeni ani kiiloo 50 innis kiiloo 50 anasu isa ol fuudhamu natu ol fuudhaa jette deebii kana deebiste akkasitti ofirraa orma ofirraa qabdee jechuu ormi akkuma dhiira laalu silaale ati shamaran jedhu sin hiluu jechuudha. Kanaaf asumaan dhaqamaatii taa'afi isiniin jedha obboleeyyan kiyya Muzayifaa yookaan hayaata oroo jechuu hayaata oroo Muzayifaa jechuu yuutumni isii haadha Muzayifaa jechuudha. jechuun haadha Muzayifaa jettanii odaytan sarchi godhattanii waan babbareedduu ergaalee babbareedduu isii jala argattanii jechuudha. Akkasuma haadha Jaafar jara lamaani dhaytanii wanni gootanii ijoollee nama dhuftan keessattuu barnoota hedduu achi argatta waan ta'eef warroota dura isin dura bulee waa bebbeeku banneeni waan isin dibellee gaafadhaa jechuu barbaadeeti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhaytanii akka maatii taatanii fi kabajaaf jaalalaan isin gaafadhaa. Inni kaan ammootu ijoollee nama dhuftan batalayyi maaliif jennaan ormi akka itti qabatanii mataa hin jira. Yeroo waan sila dhiirri fuutu isin kaasisiiftu mataa gadi hin qabatina bakka sanitti iddoon kenninaafi garuu dalagaa isaanii amaanaan dalagaa namni kenna aslanii amaanaan dalaguun beekama dhugaa dubbachuu fi yeroo bilbila isaati yeroon dalagaa warraati akkasi beekama jechuudha. Haa ta'u mootummaa kenna biratti damoosni baay'ee gadi bu'aadha garuu dalagaaf nu jaalatan dhugaa dubbachuu fi dalagaa namni akka nu filatamu hin jiru jechuudha. Amaanaan eeguun ammallee dhiira warraa ol jennee ilaaluu dhabuuni baay'ee amaanaan qabna jechuudha dhugaa dubbachuu fi kanaasumaanillee mootummaan kenna akka nu beeku nu araba namarraa fudhachuu hin beeynu dalagaa namaa ka'aatti farramtee waan hunda fixxee nuuf ergiteef ni dalayna dhugaa dubbachuu fi dhiira namaa ol jennee ilaaluu dhiira namaa namarra fudhatu asii hafnee asii heeruun akka uummata biraatiin adda jechuudha ni walumaa galatti. Kanaaf ergaaleen tun waa'ee hamboobaa yookaan wanni gaazerraa bobeeffatanii kana wanni isin fidee fi waa'ee mucattii ta'e tanaarra waa'ee mudannoo isii gizee biyyaa dhuftu ijoollummaan isiin dhuftee irraa qabaddee wanni isin dhufee fi kanaaf jechuudha akka asirra waa barattaniif. Waa baay'een kaasina maaliif jennaan nuti ijoolleen dubartiin waa hedduun nu eeggatuuf dura teenna kanaafuu miidhamarra gahee booda madhuma kenna maalee hormoonii kenna irratti baay'ee dhiibbaa fida waan ta'eef yeroo ammoo ammallee mana namaa keessa deemnee dalaynu balaataa yookaan saraamiika irra deemu akka kusannutti jechuudha. Maaliif jennaan dhaabachuullee guddisuu yeroo nyaata keessaniifillee yeroo kennu yeroo kaatan darsatanii osoo dalagattiin seenin dhiqattanii farrishattanii kalas faxara keessan nyaatanii faxaraan booda humna dalaga namaati humna godhattanii itti ol gaatanii dalaguudha jechuudha. Yookaan ammoo dalagaa tana keessee tanaan akkana godhee osoo jettanii humni keessan gaddeema waan ta'eef humni keessan akka gadi hin deemne
humna itti godhadhaa. Gaafa ammootu nyaata qabattanii nafa jala qabattan dhibee kam irraayyuu ni dandamatta waan ta'eef namni nyaata hin qabne namni waan takka jalatti waan hin qabne dhibee irraan dandamatu. Kanaaf ufuma miina waan ta'eef ambammiinu ufii kennaaf dursineetiin lubbuu keenyarraa uffayina jechuudha. Maaliif jenna jechuun maafi yookaan nyaatti wanni akkasii hin jiru amshee baaftee alatti hin kennin haraamummaan qabu jechuudha. Soo baaftee ala kennite wanti sun haraama. Wanni mana keessa nyaatte warruu gaafuma si fudhatu manni sun guutuun sirratti amaanaadha. Atillee lubbuu irratti amaanaadha waan ta'eef kanaaf baaftee alatti waan hin kennini nyaata kan kilatti gootee nyaatte dalagaa an bakkasumatti dhiibda jechuudha. Kanaaf yeroo miila keessan dhaabattanii hojjetaniif dhaabbanni baay'een qaamni keenya nu beektan ni si gagaata waan ta'eef baay'ee hin danda'u jechuudha. Waa ulfuudhu qofa osoo hin taane dhaabatayyuu hin danda'u jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ijoollee hedduutu galee akkasitti wanni ofii dhabe waan ta'eef kanaaf ufaa eeggannu qaama keenyaaf ufaa eegnu jechuu barbaadeeti. Dhugaa dubbachuu fi qaamni keenya akkuma isin jedhee dubartiidha. Dhiirriyyuu akkuma arge wal afaan butu dhiirrummaanu wanti ulfaatu saniin ulfaataa yoo arge nama wajjin kaasa jechuudha. Haa ta'u nuufi jarri tokko miti osoo maa waan fedhe ta'e jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya baay'een jechuudha yeroo baay'ee bakki itti miidhamanii waan kanaan miidhamanii jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi fiigii achi deebii irratti illee ummata biraan argatan. Fakkeenya mee Filipiinii fudhadhaa shismuree Lankaa Hindiif Sri Lankaan walitti dhaabbattee iyyuu kanneen fudhadhaa ammallee nunuusii fudhadhaa. Kunniin osoo akkana afaan isaaniitii wallaahi nyaanni gadi hin bu'ini itti dhiitee bareeti. Ganamallee waan isin ajaa'ibu yoo isin hima ganamallee ummata sanii jechuun uummanni ruuza godhatee nyaatu. Dullatti marti amma namni kenna yeroo biyya namaa keessa turu yeroo ofii eeggatee yoo ilmaan qabaate ilmaan ofii xiqqeelee yeroon waa hunda sassaabataa jechuudha. Jarri garuu umrii jaraa guutuu cinaa umrii ofii asiffee gaafa fixanii akkasuma nyaata san jalan nyaatanii qab godhanii hidhatanii tolkaanii dalagaan badalaganii jechuudha. Uummata umriin deemitu as keessa jira. Ijoolleen teennaa ijoollee hin heerumin ijoollee heerumtee takka qabdu lama qabdu akkasitti dhufee qaxaleen jechuudha. Qaxaleen babbareenni tun yoo dhuftu asitti garuu nyaataan uf miti irra caala nyaataaf yaadan uf miti. Jiru addunyaa isiin gabaabduudha. Obboleettii tiyya ufii hin miidhin. Duniyaa tanteellee eegaa uf miidhuun keenoollee hin qisaasessini akkasitti qabachuudha jechuudha. Yookaan ammoo maali faayidaan? Qaama hin qabdu, mallaqa hin qabdu namaan jedhan jechuudha. Maali kana man beeyne waan namaa keessa hin beeyne dhukkuba nama san keessa jiru hin beeka waan ta'eef namni si beeku hin jiru. Barakkasii waan edisiin qabe fakkaata namni si hin jiru dhabamuu jechuudha. Hin jira kun bareechee ijoollee biyya ormaa kiniin fixe jedha yoo achi kaan kun hedduun irra mogga'ee jira. Alhamdulillah nuti uf beeka garuu namni raasaa taawwamaaf barbaade namaan jedha waan ta'eef kanaaf lubbuu keessanii fi dursa lubbuu keessaniif gatii kafala lubbuu keessaniif aarsaa kafala jechuu barbaadeeti. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya namni na jaalattanii mana kanaaf warri maatii taatan asumaan dhaqaatiin Hayaatu Orootii fa'a subscribe godhaa dhaqaatiin guddisanii